Harka fuunee akkam jirtanii hordoftootaa fi kabajamtoota yuutuubaraa Shawaayeetuuf jalatti kan argamtan nagaan jaalalli waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Egaa ka har'ammoo maqaa diraamaa maatiitiin ani Ayyaantuu Asallaa Shawaayeedhaan baga gammaddee obboleettii koo dadhabbii kee baga rabbiin ijaarsi argisiisee dadhabbiin kee dadhabbii keenya dhamaatiin kee dhamaatii keenya jechuun har'a kara fuula miidiyaa Shawaayeetitti ol baaneetu jirra. Egaa ka hordoftoonni Shawaayeetu hundi keessanuyyuu kabajaaf jaalalaan obboleettii keenya kana biraa haga dhaabbattan moonii taate malee wantoonni baay'ee wanti ishii ganaa hafu baay'eetu jira ijaa ta'eef ishii cinaa yookaan ishii bukkee akka dhaabbattan gamanumaan jaalalaan ani maqaa diraamaa maatittiin ani Ayyaantuu Asallaa sinan gaafadha. Egaa ka kabajamtoota fi hordoftoota Shawaayeetu hundi keessanuu gamanumaan warri diraamaa maatii hin barree kottaa chaanal Ayyaantuu Asallaa irratti gaggeessaa jirra. Kottaa nutti makamaa jechuun affeerraa keenya gamanumaan isin jechuun jaaladha. Egaa ka Shawaayee cimtuu namaa jabaadhuu waan guddaa sirraa eegnaa waan gaarii sirraa eegnaa hawaasni kee waan baay'ee nu qabattee dhuftee dheessi eegaa jira. Egaa kanaafuyyuu wantoota dhalootaaf gufuu hin taane wantoota dhalootaaf gaarii ta'ee qabattee akka kara miidiyaa keetti nu dhuftu gamanumaan hawwii sirraa qabna isin jechuun jaaladha. Chaanala kana kan itti guddattu kan quuqama hawaasa keetiif qabdu kan amantaa keetiif jaalala qabdu irratti ibsatu siifaa ta'u jechuun jaaladha. Kabajamaa eebbifamaa darbaa deemaa isiniin jedha hordoftoonni Shawaayeetuuf Shawaayee cimtuu namaa ammallee jabaadhuu isin jechuun jaaladha. Egaa ka qormaanni baay'een jiraachuu ni danda'a, dadhabbiin baay'een jiraachuu ni danda'a. Hunduu manoota ormaa keessaa haala mijanne keessa dhaabbannee wal gargaaraa jirra. Egaa ka waanan anan sirratti osoo hin darbine keessaa jiraate taananii egaa ka haalli mijatee yookaan wanti hundinuuf algaa baalgaa ta'eeti miti oggaa viidiyoo kanas waraabnu akkasuma walitti dhufnee waliin dubbannee waan kanarratti hawaasa keenya gargaaruu qabna jennee oggaa ijoollee kanneen waliin dubbannu hundi isaaniitu haala mijanne keessaa dhaabbateeti kan viidiyoo kana hojjechuu danda'u. Egaa ka gamanumaan warroonni sagalee kana yookaan viidiyoo kana daawwattan egaa ka harjummaan eessaa ka'a wal gargaaruun eessaa ka'a wal gargaaruun haala mijatu keessa qofa dhaabbatanii wal gargaaranii jennee dhalootaaf ergaa qaba jenneeti viidiyoo kanneen oggaa hojjennu zim jennee fuula miidiyaa qofatti baana fi miti. Egaa ka wanni beekuu qabdanii hordoftoonni Shawaayee hundi keessanuyyuu mee dammaqina hawaasa kanaa ni ta'a laata tarii wanni xiqqishuun kuni nama keessatti waa uuminaa laata jenneeti kana qabannee yoggaa kaanuu yookaan kanarratti waliin dubbannee walii galleetoo oggaa namootaaf akkanatti viidiyoo dalagneetu hojjenna baga gammadde jennaan namoota keenya tokkoon mana isaaniitirra deemnee jennee oggaa dubbannu hawaasa kanaaf waa ta'inaa yookaan hojjettoota miidiyaa kanaatiif yookaan hordoftoota wal yuutuubii kanarratti waliin hojjechaa jiran wal gargaaraa jiran akkasuma waliin hojjechaa jiraniif dhaloota kana keessatti waa sammuu keessatti uumina wal gargaaruun asii jalqabaa haala mijanne keessa dhaabbataniiti kan jedhu keessatti uuminaa jenneeti. Egaa ka ilaalcha gaariillee akka hubattan gamanumaan isin gaafadha jaalalaan hordoftoonni Shawaayeetu hundi keessanuu isin jechuufanii haga danda'ameen warroota itti aantan qofa osoo hin ta'in namni nama ta'uu isaatiin gargaaramuu akka qabu namni nama ta'uu isaatiin deeggaramuu akka qabu namni nama ta'uu isaatiin qofa isa cinaa yookaan isa bukkee dhaabbachuun akka ta'u akka hubattan jenneeti. Egaa ka waan xiqqishuu tanarraa waa tokko hubattan jenneeti galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa hordoftoonni Shawaayeetu hundi keessaniyyuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Yooyya nageenyi badhaadha fayyaa babaaro nagaa qabdu jirtu mi'ooftu urgooftu warri maatii Shawaayeetuuf jalatti argamtan hundi keessaniyyuu kan fiddanii monii gootan hundumti keessaniyyuu baga gammaddan nutis gammannee kunoo warri maatii diraamaa asiif asiin dhufaniin wajjiniin jiranii baga gammaddan isiniin jechuufi buna wayii fudhannee biratti dhuguu dhufne baga gammadde isiin jenna Shawaayee keenya qaalii baga ittiin si ga'e ifaajee kee dadhabde sana baga ijaan argite baga nuuf gammadde. Congratulations siin jedheetiin jira. Gammachuudhaaf afaan Ingiliffaa dubbadha. Gammachuu kee dhageenya hedduu isaa gammannee wal fudhannee dhufne asirratti wal geenye.
gammachuun kee guddaadha, gammachuun keenya guddaadha. Jibicha finnee dhufne si biratti burraaquuf booka ulanne takka turree gallaa nusi badhaameeme. Warroonni shawaayyaa asirraan geessan gareen Hamzaa hedduu galatooma halkaniif guyyaa itti faajjanii akkasiin bakka kana geessuuf waan guddaa gootanii wanti isin godhaa turtan waan qalbiin se'ina halkaniif guyyaa bira dhaabbattanii isin geessan. Ammallee monii taatee isin nu dura jirti jettanii hin gatina bakka cimaa reeggeessi. Yoo isin gargaarsa hin gootin, yoo isin gargaarsa hin godhin viidiyoo isin ilaalin waa tokko faayidaan qabdu gaduma deebiti bakka duraa. Yoo isin immoo ol utubdan gaaratti ol dabarfatte achi dhaabatte isin tokkoon ol fuute. Kanaafuu galatooma ulfaadhaa. Kanaafiyyuu guyyaadhaa wal fudhannee bashannanaa utaalaa dhufnee gammachuu irraa qooddachuudhaan dhufnee baga gammadde siin jenna shawaayyee. Galatoomii kan kanaan si ga'e galanni kan rabbiiti. Jabaadhu ammallee waan guddaa irratti hojjedhu fuulduraaf waan guddaa akka hojjettu abdii irraa qabu. Hai sabaayyaa akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii hundumti keessanii hordoftoota fi jaalatamtoota kabajamtoota daawwattoota shawaayee hundi keessanuu nagaa fayyaa keessanii lafa jirtatti nageenya maqeessanii barbaadu jecha har'a asitti wal agarra. Maaliif as dhufne laata? As kan dhufne maaliif? Baga gammaddan Okay. Baga gammaddeedha. Baga gammaddee siin jenna illee irraa fadhee natti fakkaata. Namni waan dubbatu beeknee irraa fataa ta'uu kan addada. Hayyee waan hundaafuu akkam jirtu siin jaalladha geenya nagaa fayyaa keessanii ani nagaa qotti galata waaqayyo. Akkasuma immoo nagaa taatan abdii guddaan qabaasanii jira. Shawaay baga gammaddeen siin jira. Congratulations. Akkasii itti dadhabdee fakana geessee sabiskiraayib guuttee sa'aatii guuttee namicha wal argitanii wal dubbistanii harka wal fuutanii ishee jedhee gaafii itti gaafatteef immoo si deebisuu isaatiif gammachuu guddaadha. Egaa baga gammaddan hundi keessaniyyuu gammachuu isheedha akka walii wajjin qooddattan kallattii kamiinuu wal gargaartanii lafa kanaan geessa hundi keessan guddaa galatoomaa isin jecha irra deebi'ee baga gammaddan isin jedha. Nuti diraamaa maatii yookaan carraa dabalatee warra dhufe keessadha. Akkasuma namoota tokko hin gargaara yoo yeroo arganne namoonni keessanii dubbisuuf fedha qabaatan jiraatan nuti maatii viidiyoo tokko isiniif hojjannaa wantoota gaggabaabaa jechuudha. Waan dheeraa waraabuu irratti xiqqoo goloormaa keessa jira waan ta'eef sa'aatiin jalaa deema waan ta'eef akkasiin isiniin jedhaa. Warroota hafanii aan dabaree kenneen asumaan shawaayee baga gammaddee hundi keessanii baga gammaddan kallattii kamiinuu kan ishee gargaartanii bira dhaabbattanii yaadanillee ta'ee sabiskiraayibiidhaan sa'aatii gargaartanii warri ishee wajjin bultanii ishee wajjin turtan gola namaa keessa dhaabbattanii ijoollee keenya illee gargaaraa jirtan hundi keessanuu guddaa galatoomaa isin jedha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Guyyaa biraa immoo mana birootti haga walitti deemnee wal agarratti tursii gaarii qabaadha. Akkanumatti yeroo mana nama wal bira dhaabbatu nama wal jajjabeessu waaqayyoon taasisu fuulli ifaan walumaa arguun isin jedha. Ashamaa akkam jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Shawaayyee Tuubii jalatti warra argamtan biyya keessaaf biyya alaa taa'uudhaan akkam fayyaa keessanii jira galanni rabbiidhaaf haa ta'u eegisaatii kanan kan nu ga'e akkasumallee buleetti keenya kabajamtuuf jaalatamtuu Shawaayyee Tuubii baga gammaddee baga guyyaa firee dadhabbii kee waaqayyoon itti si agarsiise baga kanaas si ga'e haala mijatuu fi haala mijoomni keessa taa'uudhaan yeroo na daangestaa ani hin danda'u jechuudhaan kutannoof murannoodhaan iddoo kana ga'uu keetitti guddaa tokko sitti boone jira. Ammas gara fuulduraatitti hojiiwwan gurguddaa obboleewwan keenyaaf fakkeenya akka taatu atillee guddattee iddoo guddaa akka geessu homaa shakkii tokko sirraa hin qabu. Akkasumallee obboleewwan keenyaa hordoftoota maatii Shawaayyee Tuubii hundumti keessanuu
obboleetti keenya cinaan akka dhaabbattan asumaan dhaamsa kootidha. Laayik, sheerii, koomentii barreessuudhaan maatii ta'uudhaan obboleetti keenya kana cinaan akka dhaabbattan kabajaan isin gaafadha. Akkasumas obboleewwan keenya warroonni ganaa jalaa dhufaatii jirtan, kan yuutuubii banuudhaaf yaadaa jirtan, kan immoo jalqabdanii dhiistan, kan immoo ganaa itti adeemaa jirtan, hundumti keessanuu obboleewwan keenya fuuldura darban fakkeenya irraa godhachuu qabna. Kanarraa osoo hin taane hanarra itti dadhabnu, kanarra itti laffaan osoo hin taane kan boratti milkaa'uu dandeenyudha. Akkasumallee haala mijatuuf haala mijumne keessatti obboleewwan keenya ani haalli naaf hin mijatu kan jettanillee wanti tokko hojjetanii wanti dadhabaniitu wanta tokko akkanumatti argamu hin jiru. Wanna tokko argachuudhaaf dirqama laffa'uutu jira, dirqama dadhabuutu jira. Waaqayyoolleen kan nuun jedhe hojjedhaatii dafqa keessaniin bulaa nuun jedha waan ta'eef, kanaaf akka abdii hin kutanne obboleewwan keenya warroonni ganaa yuutuubii banaa jirtanis warroonni gara jalaa jirtanis jabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Akkasumas obboleewwan keenya biyya keessaa fi biyya alaa jirtan akkuma amantaa keessanii akka rabbi keessan itti kadhattanitti biyya keenya Itoophiyaallee nagaa akka nuuf buusu, biyya keenya Itoophiyaallee tokkummaa akka nuuf kennuu fi adaraa obboloota koo hundumti keessanii iddoo jirtanitti